Caalaa na qofatti baramma samiinillee lafaanillee gooftaan kee akkana ta'e ministeerri kee guutuun harka jiraa siin jedhe miseenjara kee kasin jalaa jalan eenyu akka ta'e siyaa himu irra caalan dhagee diyaaspoora Ameerikaa, Awustiraaliyaa, Kaanadaa, Yuroop irra caalan kan qullaa dhaabatan galgala miseenjara kee keessatti jara yoonaa himi jette maqaa yoo dhayyette takkas hidhaa. Anti shinarraa maal barbaaddetti illee baratti. Shinarraa maal barbaaddetti kan mulu እኮ ስልኬን ጠልፈኳል ማለት ነው። shinarraa maal barbaaddaati? Ati eenyudhaan osin beeku ይሄን ሁሉ መንገድ ሜል ኢሜሊን ቦንዬ አታሜው ምስጥርሽ ሙሉን በኬ ባዬ ጅራጀቻዳ ጋ ማላነራ በርባዴ ማላሲ ጎዴ ዋነራ በርባዱ ነቲ ሚጀዴ ጋ ሀኒ ኢሜሊ ኮን ሀማ tokkottu inkenine jette dubbatte heddu tokko gaddite boose jirte ega nagaa indaganni nagaa waaqayyo siniif haa baay'atu akkamisaati kana keessa warroon amantaan biraas assalaam alaykum sinin jedhee tanan jira nagaa keessani jirtu akkamin saati kana keessa obboloota koo warroonni jalqabaa kaastanii haga ammaa kanatti na fajjin turtan guddaa galatooma sinin jechuun barbaada itti aansuudhaan immoo har'a viidiyoo hambiraatiin walitti deebinee jirra maal qabattee dhufte jechuun keessan hin oolu har'a waan diq nama gootu ishee siniif qabadhee dhufee tanan jira sinis amma dhumaatti na faana turaa yaada keessan immoo koomentii jala kaa'uu hin dagatinaa sinin jedha obboloota koo dhugaa dubbachuu fi egaa booniyyee yookiin namni boonii wallaale hin jira jedhee yaadu egaa yerootti ajandaa kashii ji'a muraasan booda ajandaa taatee turte yeroo ji'a lamaan ji'a sadiin booda yerootti ajandaa tahaa dhuftee jirti mucayyoon kun qormaanni waan itti marmaaruuf hin beeku ofitti fiddi ta'uu rabbirraa itti dhufaa jira ta'uu hin beekun jedha tokko amma immoo dhugaa waaqayyoo kaleessa hedduu tokko maana gaddisiifte jenna egaa hin boose dhugaa waaqayyoo ani sayyuun beeku jecha hundumti keessaniyyuu akka keessanitti assaaba misxira ishee muluu tala jira jechaadha egaa dubartii taatee kaleessallee nikaa godhattee turte hin taane yoo ta'e namni gaafa daa'ima godhateyyuu gargar bahuu danda'a jechaadha nama nikaa godhatee dhiisiti haadha manaaf abbaa manaayyuu ta'anii yookiis immoo ijoolleeyyuu wajjin godhatanii gargar bahuudha kaleessallee ustaasa wajjin turte jechaadha akkuma gara miidiyaa kanaatiin beektan jechaadha har'a garuu hin taane gargar baay'ee ustaasillee fuudhee jira egaa erga ustaasarra gargar baatee ammallee qormaata hedduutti itti dhufaa tureera hin beektu sila ta'ee isa durallee wanta ishirra gahee ture hin beektu egaa osoo nama wajjin haasoftuu viidiyoo ishii bahee ture jechaadha osoo viidiyoo nama wajjin haasoftuu gadi bahee ture bakka ofitti amanamummaadhaan baganaasa'ee noormaali noo'ettee dubbattee jirti jechaadha. Amma immoo hojii koomitii namni waa rakkatu malee miidiyaa irratti gabbayee hin ba'u obboloota koo dhugaa dubbachuu fi imimmaan ishii baay'ee tokko kalee galgala jalan ture jechaadha hedduma tokko nagaddisiifte maaliif jennaan namni nama ta'ee egaa haasa'uun dhiisu nama bara kana keessa inni gaa'ela qabuyyuu haasa'uun oolu mucayyoon kun immoo erga ustaasarraa nikaa hiikkateen booda nama wajjin wanta ishii namni jajjabeessuudhaafis haa ta'u yaadaan biraatiin haa ta'u mucaan miseenjarii ishii keessa nama 100 olii tu achi keessa jira sagalee nama achirraan itti barreesse muluusaa silkiyaan biraatiin dhaggeeffachiisee jira jechaadha. Iimeelii ishii muluu akkuma jirutti atamee jira yookiis akka itti seene mucaan hin beekamne jechaadha. Maalirraa barbaadde maalinni jettee gaafattee turte jechaadha. Ijoolleen kaan immoo amalaan itti siqiitii waa sirraa barbaade jennaan ijoolleen kaan immoo itti siqin jechaanii jiru jechaadha. Mucayyoon kun ammallee bo'aa jirti jechaadha. Ammallee guyyaa kanallee laayivii ittiin galee jira jechaadha. Tiktookii bichaa osoo hin taane dhugaa dubbachuuf karaa FB nama hundaa wajjin namoota yeroo ustaasarraa gargar baatullee inni siin ta'u wantoota garagaraa namni jechaan gaafa walitti dhufu mucayyoo kana miira ishee eeguudhaaf jecha wantoota baay'ee jechaan turre isallee gadi baasee gaafa namni yookiis namni intala kanatti dhufu maaliif akkas gootaa si obboleettiin qabdu gaafa jedhaniin sagalee nama biraa boonitti barreessan dhaggeeffachiisa ture jechaadha wanta ishii silkii keessaa qabdu muluusaa jechaadha muluusaa laalaa jira jechaadha har'a immoo suura ishiin yeroo kiristaana keessa jirtu galarii ishii keessa qabdu waan galarii ishii keessa qabdu muluu gadi baasaa jira jechaadha
baasa jira jechaadha. Har'a suura wayii baasee jira jechaadha. Suura ishiin uffatallee uffanne mataa qullaa egaa amantaa namaa kabajuun dirqama waan abbaa barbaadee waan barbaadee amanuudhaaf mirga qabdi. Egaa har'a mataa qullaa kan lapheeshillee mul'atu viidiyoo gadi baasee jira jechaadha. Dhugaa dubbachuuf hedduu tokko na gaddisiise. Rabbi sodaadhu narraa gadi taa'e jettee inboos jechaadha. Har'allee viidiyoo jalatti koomentii barreessiteefi jirti jechaadha. Maaliif jennaan ani hin beeku. Innaayyee mucaan nama baay'ee sodaachisaa jira jechaadha. Mucayyoon tokkollee kalee gastii bira gahee maal si gashee ankeeyyuu guyyaa lamaan booda hin boossa minaamina amma ati boossee maraatutti jechaanii jira jechaadha. Obboloota kooyi dhugaa dubbachuuf baay'ee nama gaddisiisa. Sinillee of eeggannaa godhaa sin jedha keessattuu shamarran keenya nuti wanti ta'e gaafa nurra gahee baay'ee tokko miidhamna. Innaa ammasitti immoo rabbiin kadhadhaa of eeggannaa godhaa isiniin jedha. Dhugaa dubbachuuf akka itti hatamellee hin beekamu jechaadha. Mucayyoon kun wanta baay'ee gaaffinatti ta'a. Ani mucaa kanallee hin beeku. Namnillee nama beekee jechaadha. Fakkeenyaaf hiriyaa wanta ta'e sirreeffachuuf illee iimeeliillee itti kennuu dandeessi. Mucayyoon kun immoo iimeeliillee hin kennine jettee jirti jechaadha. Mucaan mistira galarii ishii keessaa qabdu suura duwwaa jechaadha baasaa jira. Ishiin immoo baay'ee tokko rifattee jirti. Baay'eellee boosse maalirraa barbaadda? Namoonni kaan immoo ijoollonni dhiira jechaadha itti dhiyaadhu karaa keessaa waan inni sirraa barbaade gaafa dhujinuun namoonni ganii kaan immoo irrumaayyuu fagaadhu jedhan irraa yoo fagaatte mucaan kun wanta ambiraallee baasuu danda'a jechaadha. Inna wanta silkishii keessa jiru osoo amma irratti iyyuu cobsiisuu danda'aniyyuu buufatee jira jechaadha. Mistira ishii baasuu danda'a. Wanti ishii baasu jedhanii yaadan keessa amalaan itti dhuftee sirreessuu qabda jedhanii dubbatanii jiru jechaadha. Dhugaa dubbachuuf akka nam tokkotti dubartii waan taateef icciitii baay'ee qabaachuu dandeessi. Nama baay'ee wajjin illee haasa'uu dandeessi. Nama taate akka keessanitti hasaabaa nama wajjin haasa'uun dirqama. Maaliif akkas gooti jechuun waan taane mucayyoon kun immoo kakachaa jirti jechaadha. Ani mucaadhuma kadhayyuu dhalatee jiraate isaayyuu wanti nani beeku hin jiru. Ammallee guyyaa kana TikTok ishiitiin laayivii galee jira jechaadha. Hamman ishii guba hamman maal godhaa jedhee rakkinuma inni irraa qabullee hin barre jechaadha. Maaliif jenna nama taate intala dubaraa tokko akkas godhuun hin barbaachisu. Rakkina keessan qabu karaa keessaa yoo jaalateerras ta'e. Dhugaa waaqayyoo jechaadha. Maaliif gaarummaa qabaatte miti mucayyoon kun yeroo baay'eellee ustaazallee boochisaa turte. Sarramuu darbee gochaashiin gootu yeroo tokko nama as xallaa jechaadha. Haa ta'uyyuu malee amma immoo dhugaa hedduu boossee hedduullee na gaddisiifte maal akka ta'e hin beeku. Egaa dhugaa dubbachuuf maal akka ishiin gootu ammallee naaf hin galle. Obboloota koo baay'ee haala ulfaataa keessa jirti. Hedduu tokko gadditee mataallee na dhukkuba jettee baay'ee tokko rifattee jirti jechaadha. Maaliif silkii ishii hundi wanti hundi isa harkaa jira jechaadha. Yookiin immoo bichaa odoo hin taane aappiin hundi waan ishiin nama wajjin haasoftu hundi galarii muluun hundi isaa mucaa kana harka jira. Maal akka ishiin kana qixa balleessite hin beeku. Dhugaa rabbii hedduu tokko na gaddisiisa siin jedha obboloota kooyi. Dhugaa dubbachuun wanti ishii baasu yoo jiraate maaliif mistirri ishii muluun bakkee jira. Mistirri muluun mucaan hundasaa baasee itti agarsiisee jira jechaadha. Ijoolletti oonuu amanuu dadhabdan jedhee wantoota tokko mul'isee ture jechaadha kalee galgala. Egaa dhugaa waaqa sooshaal miidiyaan kun wanti inni nun goone hin jiru jechaadha. Sooshaal miidiyaan wanti nu goone mililikiyyuu nun goone. Egaa dhugaa dubbachuuf hedduu tokko ulfaataa. Maaliif akka ta'e hin beeku siin jedha obboloota kooyi. Egaa amma wanti ishii baasu yoo jiraate wanti mulu wanti yaane silkiin hundi mucuma harka jira yoo jettan wanta ishiin ijoollee wajjin haasofte maal godha ture dubbattee jirti ishiin afaan ishiitiin jechaadha. Viidiyoo hunda akkanitti asirratti isinii waraabuun dhabe malee misinjeriidha waan ishiin haasofte misinjerii irratti ergaaf jechaadha. Wanta ishiin nama isaa wajjin haasofte amma fakkeenyaaf isin yookiin nama janus haa ta'u wanta garaagaraa inni haasoftu miti. Gaafa haasoftan namni biraa akka waan arguu keessa jiru jechaadha. Iskiriinii shut godhee itti arga jechaadha. Karoo misinjerii ishiin baay'ee rifattee jirti. Waaqayyo salphina akkanaa sinaa oolchuu obboloota koo. Dhugaa waaqayyo ani hedduu tokkoon
eenyu jedhe jechaadha baay'ee tokko rifadhee mimmaashee argee iddoo tokkoon gadde mucayyoon kun yeroo mara konfiideensii qabdi hin beektu yoo ta'e wanta gootu tokkotti konfiideensii qabdi garuu iddoo tokko rifattee iddoo tokko eenyu jette jechaadha ammas wanti ishii baasu yoo jiraate karaa keessaa itti dhiyaatte jechaan wanta jirullee amansiisuu ishiidha wayyaa innaa akka itti hatamee sin beeku ani waan ani dubbadhu iyyuu na wallaale jettee jirti mucayyoon jechaadha egaa maal goona ree obboloota koo ani akka kootti iddoo tokkoon gaddee jira waaqa rabbi ishee haa gargaaru sinin jedha sinillee warroonni kaanillee namatti dhiyaatanitti imeela keessan hin kenninaayi namni kamuu mistira hin dhabu mistira gaafa sinin jedhu nama wajjin haasawuun dhumti kun iyyuu mistira kaan odoon taane mucayyoo wantoota garaagaraallee uffata qullaallee gadi baasaa jira mucaan jechaadha arguu dandeessu rabbi kana sin haa baasu sinin jedha obboloota koo egaa kanuma yaada kana siniif qooda jedheen dhufee iddoo tokko rifadheen illee akka nama tokkotti egaa jalqabaa kaastanii haga hammaa kanatti warri na hordofaa turtan guddaa galatooma ulfaadhaa nagaatti.